كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. برنوتا كتاب أصول الثلاثة جرمي بيكمو كتا لما فاير جرا كتا دربي كيساتي وانتوتا إلمنا ما هندرتي درقامة تأن وانتوتا ملكي دافنا مبرباجسان كرا ملكي وانتوتا تأن wantoota namarratti dirqama ta'an namni beekuu qaban jenneetiin ilaallee turre ragaa isaa wajjin har'a inshallah kutaa lammaffaa kana keessatti maal ilaallaa? i'lam rahimakallahu, i'lam beeki rahimakallahu, allahin rahmata siif haa godhu beeki. Maal beekta jennaan annahu waan namichi beeku san himaa jira. Annahu jechuun inni jechuu أنه يجب على كل مسلم ومسلمة مسلمة ديراتي في مسلم جتون مسلمة ديراتي مسلمة جتون مسلمة دوبرتي مسلمة ديراتي في مسلمة دوبرتي رتي دركمتا دركما يجون مالك تيرو دربي إلى اللي تري مسلمة ديراتي في مسلمة دوبرتي رتي دركمتا مالين تعلم براتون هذه المسائل الثلاث تعلم براتون يوكان بيكون هذه المسائل الثلاث مسائل يوكان ماتري أن يوكان وانتوتا إموتا سدين كنين براتشوني دركاما والعمل بهن اتدلقوني لي دركاما مسلمة إيراتي في مسلمة دوبرتي راتي وانتوتا سدين كنين براتو في اتدلقوني لي دركاما جدا. wantoonni sadan dirqama namarratti ta'an kun maalidha? Al-ula kan jalqabaa yookaan tokkoffaa anna Allahin khalaqanaa nu uume warazaqanaa nuuf hire hiree waan jedhamu yookaan riskii waan jedhamu nuuf hire walam yatruk laadun dhiifne Allahin hamalan bilaasha kaayyoo malee kaayyoodhaan ala bilaasha nun dhiifne bal arsala ilaynaa rasuulaa baliini jecha afaan arabaa keessatti harfu idraabin wantiqaaliin jedhamti beekamti. Harfu idraabin wantiqaaliin jedhama. Kana jechuun akkamii afaan ingiliffaatiin raazar jedhameetiin jecha beekamuudha. Wayim dammoo afaan amaariffaatiin yiliquun jecha jedhamu. Kana jechuun akkamii jecha dura darbisan akkasii miti akkana malee akka jechooti afaan keenya keessatti. Akkanaayyuu jedhanii akkatti dubbatan sanii بل أرسل إلينا رسولا ربين نؤمي جرا نوفيري جرا بلا شنلين نيفني إنديوم ربي ما نقول يلقون اسمان نقول ربين أرسل إرجع إلينا جما كين رسولا إرجما بلين واندرا دربسان يكان بلا شنلين كجروسان بل ليسيتين مال رجاتي سي أرسل إلينا رسولا كجرو كان رجاي سول أفتجاجلتي بل جيت بل أرسل يلقون ربي ما نقول أرسل إرجع إلينا جما كين رسولا إرجما فمن أطاعه نمني إرجما كان إساتول جدي دخل سيني الجنة جنة سيني ومن عصاه نمني عصاه إسديده إرجما كان نمني ديجو دخل سيني النار إبندا نبي صلى الله عليه وسلم أمنك يوندو جنة سينا إلا من أبا جدًا نما ديدي مليرا نما جنة جدو جرا جنان namni na tole jedhe jannata seene namni na dide ammoo na didee jira jannatan barbaadu jedhe didee jira jedhan. Kanaaf namni ergamaa kana tole jedhe jannata seene namni ammoo isa dide ibidda seenaa jechuudha. Waddaliilu ragaani qawluhu ta'aalaa jecha rabbii ol aanaa ta'eeti. Innis maali? Inna arsalnaa ilaykum rasuulan shaahidan alaykum kama arsalnaa ilaa fir'aawna rasuula. Inna nuti arsalnaa ergine ilaykum gama keessan رسولا إرجما شاهدا عليكم إسنين رتي رجعتي إسنين ترجيني جرا إن نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد أمتك نتي رجاني تو كما أرسلناكم إرجيني إلى فرعون جما فرعون رسولا إرجما
akkuma gama Fir'aawnaa ergamaa ergine gama keessanillee Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ergamaa goone erginee jirra jedha. Fir'aawnatti kan ergame Nabi Muusaadha alayhi salaam. Fa'aasaa dide Fir'aawna dide eenyuun dide ar-rasuula ergamaa kana dide. Ergamaan sun eenyu jennee Nabi Muusaa. Nabi Muusaa kana ni dideen disobey godheeni. Fa'akhadnaahu isa qabne akhzan qaba wabiilan jaba qabaa jaba isa qabne jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf namni ergamaa kana tole jedheetiin isa jala deeme maal ta'a jechuu jannata argata. Namni isa dide ammoo qabaa jabaa qabamaa jechuu Rabbiin qabaa jabaadhaan isa qaba. Aayaa ammaa kana wal qabatee gaafiin tokko yeroo baay'ee warroota mishiinarii warroota islaamummaa irratti naqafaa garaagaraa dhiheessan warroota akkanarraa gaafiin ni ka'a. Innis maali? Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa tokkocha ta'uu wajjin erga Rabbiin keessan tokko ka jettan ta'e maaliif nuti kan jedhu kana fayyadamaa jedhan. Nuti kan jedhu kana maa fayyadamaa yookaan innaa ka jedhu san maa fayyadamaa nuti ergine maa jedha. Ani ergin jedhu Rabbiin tokkochaa miti baay'eedha ideoloojii jedhu namatti dhiyeessuudhaaf yaalu. Garuu deebiin isaa akkam laata ka jedhu inshaallah har'a wajjin ilaallaa. Yaa'u quraanni akkuma beekamaa ta'e afaan arabaatiin buufame. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa bilisaanin arabiyyin mubiin jedhee dubbata. Lugaa yookaan afaan arabii afaan arabaa qulqulluu ka ta'e ka makaan garaagaraa keessa hin jirre qulqullumaan bu'ee jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Yaa'u akkaataa seerlugaa afaan arabaa irratti buufame quraanni kuni. Akkaataan seerlugaa arabaa keessatti jechi nuti jedhu yookaan ammoo inna afaan arabiffaatiin inna jechi jedhu suni akka seerlugaa afaan arabaatti akkamii fayyadamanii ka jedhu inshaallah wajjin ilaalla. Akka seerlugaa afaan arabiitti yookaan akka warra lugawiyootaatti giraamariin afaan arabaa maal jedhaa jecha innaa jedhu kana akkaataa lamaan fayyadamnaa jedhani. Tokkoffaa lilmucazzimi nafsahu aw macahu khayruhu jedhani. Tokko macahu khayruhu qaamni biraa isa wajjin jiru qaama baay'ee yookaan namoota baay'ee ibsuudhaaf jenniitiin ittiin fayyadamnaa jedhan yookaan afaan ingiliffaatiin plural of multitude ka jedhameetiin beekamu jechuudha. Inni lammaffaa ammoo almucazzimi nafsahu tokkocha ta'ee tokkocha lubbuu ofii guddisuudhaaf yookaan jabina ofii himuudhaaf jedheetiin nuti jedheetiin dubbatu kanaa jedhan yookaan afaan ingiliffaatiin plural of amplitude jedhameetiin kan beekamu jechuudha. Akkasii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yeroo nuti jedheetiin dubbatu yookaan inna nuti akkana goone nuti akkas goone jedheetiin yoo dubbatu of guddisee lubbuu ofii guddisee aangoo qabaatuu isaa jabina qabaatuu isaa ibsuudhaaf jecha nuti jedhee fayyadama malee qaamni biraa Rabbii wajjin jiraateetii miti jechuudha. Rabbii wajjin qaamni biraa hin jiru. Eenyullee Rabbii wajjin kan jiru hin jiru. Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa waan dalagu kana keessatti kophaa ofii dalagaa. Ergamtoota ergellee kophaa ofii erge malee qaamni biroo Rabbii wajjin kan erge hin jiru. Kun seerlugaa afaan arabaa qofa keessatti miti. Seerlugaa afaan arabaa afaan kennaa afaan oromoo keessatti illee jecha nuti jedhu ni fayyadamna. Fakkeenyaaf mootota hedduu yoo ilaaltanii mootonni hedduun namoonni bulchitoonni hedduun warroonni aangoo qaban an akkana godhe jedheen dubbatu. Akkana goonee akkana taanee akkas goonee naamin jedha. Kun maal agarsiisuudhaaf qaama biraattu na wajjin jira jecha agarsiisuuf osoo hin ta'in namni sun of guddisee mootichi sun of guddisee mootiin biyya tokko of guddiseetiin lubbuu ofiitiif sadarkaa kennee iddoo kennee akkasi dubbate malee baay'ina agarsiisuudhaaf miti jechuudha. Kanaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nuti jedhee dubbatuun isaa Rabbii baay'eetu jira jechaaf osoo hin ta'in Rabbii tokkochatu of guddiseetiin nuti jedhee dubbatee jechuudha. Kallattii kanaan deebii kennuufii dandeettanii yoo isiniin galii dhimmi kun inshaallah moor isinii ibsuu danda'a. Yaa kitaaba isaaniillee fayyadamee ragaadhaan isinii ibsuu danda'a. Yoo isiniif hin ta'in gaafatuu dandeessanii. Assaaniyatu lammaffaa anna Allahiini laa yardaa hin jaalatu an yushraka macahu axadun fi cibaadatii. An yushraka sharrakamuu macahu isa waliin axadun tokkollee fi cibaadatii gabbartii isaa keessatti. Gabbartii isaa keessatti yeroo isa gabbaran wantummaan takkallee isa waliin gabbaramu isa waliin sharrakameetiin Rabbii wajjin gabbaramu Rabbiin jaalatu.
laa malakun muqarrabuun maleekaa keessaallee dhiyaataa maan ta'in maleekaa keessaa dhiyaataa warroonni jedhamanii beekaman kanneen akka nuti Jibriilii fa'a maleekota arshii baadhatanii jiran maleekota sirriitti rabbi dhiyaatan jedhamanii kalaan laman isaanii maa isaan illee hin ta'in walaa nabiyyuun mursaluun nabiyyii mursaluun ergamaa ta'e nabiyyii ta'eetiin ergamaa rabbii ka ta'e ka sadarkaa gurguddaa lamaan kanneen qabu rasuulallee ta'e nabiyyiillee ka ta'e ka sadarkaa gurguddaa qaban kanneen akka nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam osoo isaan illee ta'e rabbiin gabbartii isaa keessatti namni biroo isa waliin kadhatamuu waamatamuu gabbaramuu hin jaalatu jechuudha. والدليل قوله تعالى رجان كان قوله تعالى جيش ربي ولانا تأتي وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا تفسير يدو كان رتي علماء وعلماء فسرت وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا كجلو كان وعلماء هي كان إن شاء الله لا تسرتك بدأ تكفى وأن المساجد لله جتوني مسجدوليني مسجد يو بيك معنا موسك جدي بيك موكا إجارمي جرو جنباتان كوني لله كربيدي فلا تدعوا إن كرتنا إوامتنا مع الله يدين أحدا مسجدودا كنين كيساتي توكو تشلي إنو لله تأو إن كرتنا إوامتنا جتشو أكنت الله يكورن دينا مسجد جتشا إكا مالي غونيتيني إكا إدو إجارمي جرو كان iddoo ijaaramee jiru kana jechaadhaan hiikne masjidoonni hunduu ka rabbiiti masjidoota rabbii kana keessatti waan biroo hin kadhatinaa hin waammatinaa waan biroo hin gabbarinaa takki hiikkaan isaa akkasi takki ammoo ulamaa'ii salafaa irraa fakkeenya kanneen akka Sa'iid ibn al-Musayyib faati maal jedhanii hiikanii araada bil masaajidi al-a'dhaa allatii yasjudu alayha al-abdu masaajida jechuun qaamni sujuuda ittiin godhan jechuu qaamni ibaadaa ittiin godhan qaamni gabrichi yookaan ilmi namaa ittiin rabbiin sujuuda ittiin bu'u isaan eenyuun fa'a fakkeenya miila lamaan jilba lamaan harka lamaan kallacha fuula isaa kana qaamonni kunniin lillaahi ka rabbiiti qaamonni kunniin kamma sujuuda ittiin bu'an kunniin hundi ka rabbiiti falaa tad'u ma'a Allaahi ahadaa jechuun qaamota keessan kanniiniini rabbii achitti yookaan rabbiin ala waan biroo ittiin hin kadhatinaa waan birootiif ittiin hin sujuudinaa waan biroo ittiin hin gabbarinaa jechuudha. Masaajida hiikkaa maalii goonee hiikkaa qaamotaa goonee qaamota keessan kanniiniin ka sujuuda ittiin buutan kanaan qaama birootiif yookaan nama birootiif wantoota birootiif sujuuda ittiin hin godhinaa ittiin hin gabbarinaa jechuudha. Lachuunuu yoo hiikame hiikkaan isaanii deemaa jechuudha. As-saalisatu sadaffaa anna man ata'a ar-rasuula ergamaa kana namni tole jedhe ergamaa itti ergame kana namni tole jedhe wa wahhada Allaha rabbiin ka tokko choomse rabbitti waa sharrakuu dhabeetiin ka rabbiin tokko choomseetiin gabbare laa yajuuzu lahu isaaf hin ta'u yookaan isaaf hin eeyyamamu muwaalaatu jaalallee godhachuun jaalallee keessoodhaa ka sirriin jaalatu ka keessoo ofii itti kennu man hadda Allaha wa rasuulahu nama Allahii fi rasuula isaa hadda jechuun diina godhate laa yajuuzu hin ta'u yookaan hin baqqa'u lahu isaaf nama rasuula kana tole jedhee rabbiin tokko choomseef hin ta'u yookaan hin baqqa'u maaltu hin baqqaane muwaalaatu jaalallee godhachuun man hadda Allaha wa rasuulahu Allahii fi rasuula isaa nama maal godhate diina godhate nabi Muhammadii nama diina godhate nama rabbiin diina godhate du'ammoo jaalallee godhatu hin qabu namni nabi Muhammadiin caala nutti dhiyaatu hin jiru namni rabbii subhaanahu wa ta'ala nu uume caala nutti dhiyaatu hin jiru nama rabbiin diina kiyya jedhe nama nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam diina kiyya jedhee isaan jibbee isaanii kafare nu jaalallee keessaa godhatu hin qabnu hiriyyaayyuu godhatu hin qabnu fakkeenya warra kuffaaraa kanneen warra nabi Muhammadiin sallallahu alaihi wasallam diina godhatan warra rabbiin diina godhatan warra rabbiin jibban kanneen isaan jaalallee godhatu hiriyyaa godhatuun hin ta'u jireenya normaalii waliin hin jiraanna garuu hiriyyaa godhanneetiin isaan wajjin jiraatuun dhoorgamaadha beekaa hubadhaa sirriitti ka dhoorgamaa jiru hiriyyaa keessoo hiriyyaa jaalatan ka qalbiidhaan wajji jiraatan
ka yoo kamuu keessa ofii itti kenneeti wajjin jiraatu malee fakkeenya jireenya normaalii waa irraa bituu, waa irraa gurguruu, waa itti gurguruu, rakkatu qarqaaruu, beela'u ammoo beela baasuu wantoota akkanaatii miti ka dhoorgame. Ka dhoorgame maali? Jaalallee godhachuudha. Muwaalaatu dhoorgame. Jaalallee godhatutu dhoorgame. Kanaaf jaalallee godhatuun hiriyyaa godhatuun hin ta'u jechuudha. Walau kaan osoo ta'illee aqraba qariibiin irra dhihoo dhihoollee osoo ta'e, aqraba jechuun irra dhihoo jechuudha. Kasirritti dhiyaata ta'e. Qariibiin jechuun fira isaa yookaan nama isatti dhiyaatu keessaa ka irra dhiyaataa ta'e. Ka irra dhiyaataa ta'e osoo nama akkasiillee ka ta'uuti. Fakkeenya osoo haadhaaf abbaa kennallee ta'e yoo rabbiif rasuula diina godhatan jaalallee keessoo godhatuu hin qabnu. Jaalallee keessoo godhatuu hin qabnu. Akka abbummaatti hin jaalanna, akka haadhummaatti hin jaalanna. Yoo isaan daangaa biraa darbinuun jedhanii nu ajajan hin dabarru. Kana beekuu qabnaa jechuudha. Waddaliilu ragaani qawluhu ta'aalaa jecha rabbii ol aanaa ta'eeti. Innis maal ka jedhu laa tajidu. Rabbi akkana jedha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laa tajidu yaa Muhammad atiin agartuu qawman ummata yu'minuuna amanan billaahi Allahii fi billaahi Allahitti wal yawmil aakhiri fi guyyaa aakhiraa yookaan guyyaa boodaatti guyyaa qiyaamaatti. Warra akkasii amanani warra rabbii fi guyyaa boodaatti amane hin agartu. Maal ta'uu isaanii hin argine yuwaadduuna jaalallee ka godhatan ta'uu isaanii hin agartu. Eenyuuni man haadda Allaha wa rasuulahu nama Allahii fi rasuula isaa yookaan ergamaa isaa diina godhate. Nama isaan lamaan diina godhate jaalallee ka godhatan hin agartu jedha Rabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama rabbi amane ta'ee nama rabbii fi rasuula isaa ergamaa isaa diina godhate ka jaalallee taasifatu hin jiru jedha Rabbiin. Yoo akkas ka godhatu ta'e yookiin imaanni isaa guutuun guutuutti hin jiru yookiin ammoo imaanni isaa hir'ataadha jechuudha. Walau kaanuu osoo ta'anillee eenyu warri haadda Allah wa rasuulahu kun warri rabbii fi rasuula isaa diina godhate kun osoo ta'anillee eenyuun aabaa'ahum abboota isaanii aw abnaa'ahum takki ilmaan isaanii aw ikhwaanahum takki obboleewwan isaanii yookiin obboleewwan isaaniillee osoo ta'ani aw cashiiratahum jechuun cashiiraa isaanii lee osoo ta'e yookaan fira isaaniillee osoo ta'e osoo fira isaaniillee ka ta'u ta'e jaalallee ka godhatan hin agartu jedha. Eenyuun nama rabbiif rasuula diina godhate jaalalleen godhatan jedha Rabbiin namni rabbitti amane. Maaliif jaalallee kan godhanne ibsamee jira ilaaluu dandeettanii. Ulaa'ika ummata akkasii nama rabbii fi rasuula diina godhate warra jibbee irraa fagaate sani kataba rabbiin raggaasisee jira. Fi quluubihim qalbii isaanii keessatti rabbi raggaasisee jira. Al-iimaana imaana rabbiin raggaasisee jira. Bimaana asbata kataba bimaana asbata sabachiisee jira raggaasisee jira qalbii isaanii keessa gadi dhaabee jira. Maali gadi dhaabee al-iimaana iimaana rabbiin qalbii isaanii keessa iimaana itichee jira nuun jedha. Wa'ayyadahum isaan jabeessee jira jedha. Biruuhin minhu ruuxii na biraa ta'een yookaan jabeenya na biraa ta'een jabeenya iimaanaa na biraa ta'een isaan jabeessee jira jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ummata akkanaa kana rabbi maal godhaaf jedhee dubbata. Wayudkhiluhum isaan seensisa jannaatin jannatoota tajrii yaatu min taxtihaa jala fooqee isiitii fi manneen isaanii kanneen jala maaltu yaa'a al-anhaaru laggeentu yaa'a. Laggeen afurii ka quraana keessatti dubbataman laggeen kanneentu yaa'a jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Lagni sunniinis fiihaa anhaarun min maa'in lam yataghayyar xa'amuhu bishaan kanan dhammiin isaan jijjiiramiin waan haarin min khamrin ladhatin lishaaribiina takki laga aannanii lama sadaffaan ammoo laga khamriidha yookaan dhugaatiidha. Dhugaatiin duniyaatii fi kaakiraa garagaraa. Arfaffaan ammoo laga dammaati jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Laga kanneentu isaan jala yaa'aa jedha. Khaalidiina fiihaa isaan achi keessatti hafoo haala yaadoo ta'aniin achi keessatti umrii dheeraa jiraatanii jedha. Achi keessa khaalidan mukhalladanii ta'anii umrii dheeraa jiraatan jedha. Radiyallahu anhum Allahiin isaanirraa jaalate waraduu anhu isaanillee rabbiin irraa jaalatan. Rabbi dalagaa isaanii irraa jaalate isaanillee waan rabbi isaanii kenne jazaa isaanii kana rabbi irraa jaalatanii fudhatani. Ulaa'ika ummata akkasii jedha Rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Ummata akkasii
ummanni akkasii suni Hizbullah garii rabbiitii, jamaa rabbiitii, jamaa kiyyaa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala, garee kiyyaa jedha. Kunni warra rabbiitti amane. Warri faallaa kana jiru ammoo garee sheexanaati. Rabbi quraana keessatti ulaa'ika hizbu sheexaani jedhee dubbata. Kuuwwan garee sheexanaati jedha rabbiin. Alaa dhagaya naquu jedheetiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala dammaqiidhaan dhagaya nuun jedha. Maali? Inna hizballaahi, hizbiin rabbii yookaan jamaan rabbii, gareen rabbii suni humul muflihuun, milkooftonni isaan qofaa jedha. Ka milkaa'u, ka guyyaa qiyaamaa milkaa'u garii rabbii kana yookaan jamaa rabbii kana qofaa jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf namni rabbitti amane maal gochuu hin qabu? Nama rabbiif rasuula diina godhate jaalallee godhatuu hin qabu jechuudha. Jireenya waliin jiraatillee garuu jaalallee keessoodha godhateetiin wajjin jiraatu hin qabu jechuudha. Iclam beeki arshadaka Allahu lixaacatii, rabbiin xaacaa isaa yookaan isa tole jedhutti si haa qajeelchu beeki. Xaacaa rabbi jechuun rabbiin tole jechuu, rabbiin tole jechuu kanatti, isa tole jechuu kanatti rabbi si haa qajeelchu dhagahii jedha. Annal haniifiyyata, haniifiyyaani yookaan karaa jallinaa irraa gara karaa qajeelumaatti dabduu taate. Haniifiyyaa jechuun maalidha? Karaa dabiinsarraa gama dhugaatti dabe yookaan goree jechuudha. Karaa jallinaa irraa gama karaa dhugaa karaa goree jechuudha. Karaan sun karaa eenyuuti? Millata Ibraahiima, karaa Nabi Ibraahimiiti alayhi salaam. Karaa jallinaa irraa goree karaa dhugaa ta'e eenyu? Karaa Nabi Ibraahimiiti. Innis maali karaan Nabi Ibraahimii sun maali otoo jedhamtanii gaafatamtanii? An ta'buda Allah, ati Allahi gabbaru wahdahu isuma qofa. Ati Allahima qofa gabbaru mukhlisan qulqulleessaa haala taateen lahu isaaf addiina diinii, amantii kee kana isa qofaaf qulqulleessitee haala gabbaraa taateen Allahi gabbaru. Wabidhaalika sanitti kamitti isa qofa qulqulleessanii gabbaruu kanatti amara Allahu Allahin ajaje jamiica annaasi ilma namaa hundaa rabbiin maal jedheen? Ana qofa gabbaraa jedhee ajajeen. Wa khalaqahum laha, saniifillee isaan uume. Kaayyoon rabbiin isaan uumeef maaliifi? Haa isa qofaan dabaasanii gabbaraniif. Kama qaala ta'ala, akkuma rabbiin ol aanaan jedhe. Maal jedha rabbiin ol aanaan suni? Wamaa khalaqtu ljinna wal'insa illaa liya'buduun. Wamaa khalaqtu, ani hin uumne jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala, jinnii fi insi yookaan ilma namaallee hin uumne illaa liya'buduun, na qofa haa gabbaraniif malee. Kaayyoon uumama ilma namaa maali? Cibaadatullaahi wahda, Allahi subhaanahu wa ta'ala qofa haa gabbaraniif jechuudha. Wamacnaa liya'buduun jechi jedhu sun na qofa haa gabbaraniif jechuu hiikaan maali? Yuwahiduun, na qofa adda baasanii osoo gabbartii kiyya keessatti natti hin sharrakin na qofa haa gabbaraniif jecha isaan uumee jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala. Wa aczamu maa amara Allahu bihi, irra guddaan, aczama jechuun irra guddaan, maa amara Allahu, maa wanti amara ajaje Allahu Allahin bihi isatti, wanti Allahin itti ajaje inni irra guddaan waan rabbi ajaje keessa inni irra guddaa ta'e, inni sirri guddaa ta'e maali? At-tawhiidu, tawhiida. Tawhiidni maali? Wahuwa ifraadu Allahi subhaanahu wa ta'ala bilcibaada. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala kophaa baasanii ibaadaadhaan gabbaru. Ifraadu Allahi, Allahi adda baasu yookaan kophaa baasu maaliin? Ibaadaadha. Tawhiida jechuun hiikaan isaa maalidha? Rabbiin qofa kophatti gabbaruu jechuudha. Tawhiidni ulamaa'iin ragaa quraanaaf hadiisaa fayyadamaniitiin akkaataa sadiin qoodamee ilaalamuu danda'a jedhan. Tokkoffaa tawhiidu rububiyyaa, lamaffaa tawhiidu uluhiyyaa, sadaffaan tawhiidu asmaa'i wasifaat. Inshaallah mee akkaataa tawhiidaa yookaan gosoota tawhiidaa sadan kanneen tokko tokko isaaniitiin haa ilaallu. Tawhiidu rububiyyaa jechuun dalagaalee rabbiin dalaguun rabbiin qofatti amanuudha. Yookaan dalagaalee rabbi dalaguun rabbiin adda baasanii gabbaruu. Yookaan dalagaalee rabbi dalagu saniin rabbiin subhaanahu wa ta'ala himu isa qofatu dalagaa jedhaniitiin. Kana jechuun maali? Fakkeenya dalagaa rabbi dalagu keessaa uumuudha. Uumuun dalagaa rabbiiti. Dalagaa rabbii kana keessatti waan biraa makuu dhabu. Kana jechuun akkami? Fakkeenya
uumiinsa kana keessatti rabbiin wajjin qaama biraa ka uumutu jiraa yoo ka jennu ta'e shirkii dalagnee jirra. Garuu namni tokko tawhiida kan qaba jedhamee yoo ilaallamuudhaaf maal ta'uu qaba? Ka uumu rabbiin qofa, rabbiin wajjin qaamni biraa ka uumu hin jiruu jedheetiin amanee fudhatuu qaba. Akkasuma rizqii illee kan namaa razzaqu, hiree garaagaraa illee ka kennu, aangoon isaa ka samii dachii bulchaa jiru rabbiin qofa jedhee amanuu qaba. Akkasuma ammallee dhimmoota garaagaraa olii gadi garagalchu. Yoo garii beelessee, yoo garii quubsee, yoo garii boochisee, yoo garii gammachiisee, kolfisiisee, walii gad akkana ka godhu, yoo garii jiraachisee, yoo garii kaan ajjeesee, ka dubbii akkana walii gadi garagalchu eenyu rabbiin qofaa isa qofatu dalagaa kana dalagaa jira jedhanii amanu. Gosa tawhiidaa kana hedduun warra amantiidhaa itti amananii. Kiristaanillee, Yahudaanillee, hatta mushriknu ka uumu ka namaa hiru rabbiin qofa jedhan. Fakkeenyaaf warra kiristaanaa gaafadha. Eenyutu namaa hiraa osoo jedhaniini, eenyutu nama uumee osoo jedhaniini rabbi jetti. Kana namni martuu itti amanaa. Rakkoon guddaan asiin jiru. Rakkoon guddaan gosa tawhiidaa isa lammaffaa irra jira. Innis maali? Tawhiidul uluhiyyaa jedhama. Tawhiidul uluhiyyaa jechuun dalagaa nuti dalagnuun rabbiin adda baasu. Ifraadullaahi subhaanahu wa ta'aalaa bi'af'aalil ibaadii. Dalagaa gabrootaatiin rabbiin adda baasuudha. Kana jechuun akkami? Dalagaa ilma namaa keessaa tokko fakkeenya salaatuudha, kadhachuudha, rakkoo keessaa bahuudhaafi rabbichi birmannaa barbaaduudha. Wantoota akkanaa kana keessa rabbiin qofaaf dalaguudha. Fakkeenya namni tokko doo ka sagadu ta'e rabbiin qofaaf sagaduu qaba. Osoo ka kadhatu ta'e rabbiin qofa kadhachuu qaba. Rakkoo keessaa akka isa baasu. Kanaaf wantoota dalagaalee kanneen keessatti rabbiin kophaa baasnee rabbiin qofaaf dalaguu qabna jechuudha. Qaama biraatiif yoo akkas dalagnu ta'e tawhiida dhiifneetiin shirkii keessa seennaa jechuudha. Gosa tawhiidaa kana yookaan akaakuu tawhiidaa keessaa isa kana garaagarummaan ergamtoota rabbiitii fi ummata jidduutti ka argame sababaa tawhiida kanaatiin jechuudha. Hedduun namaa tawhiida kana ni faallesse. Hedduun namaa ni dide. Addunyaa kanarratti kun olaanaa garaagarummaa amantii jidduu ka uumameen sababa akaakuu tawhiidaa isa sadaffaa kanaanii jechuudha. Inni itti aanu inni sadaffaan gosa tawhiidaa keessaa tawhiidul asmaa'i wa sifaati isa jedhudha. Innis maalidha? Maqaa fi wantoota rabbi ittiin himamu yookaan sifaata waan rabbi ittiin himamu kanneen rabbiin qofatti baasanii rabbiin qofa ittiin jedhanii amananii fudhatudha. Kana jechuun fakkeenya rabbiin maqaalee garaagaraa qaba. 99 fakkeenya quraanaa fi hadiisa keessatti nu dubbatamee jira. Maqaan kun ka rabbiiti jedhanii amanu. Maqaa kanaan qaamni biroo hin waamamu. Akkasuma ammallee hiikaan maqaa kanaallee ka rabbiiti sirriidha. Hiikaa maqaa kanaallee ka qabu rabbiin qofaa jedhanii amanu. Akkasuma ammallee sifaata rabbii fakkeenya rabbiin ani arga jedhe, hin dhagaha jedhe, ija qaba jedhe, harka qaba jedhe, akkasuma dhugama inneetiin fudhatu. Arshii ol jira jedhe, dhugamaati arshii ol jirtaa jennee amanu. Kanaaf namni tawhiida kana hin amanini rabbiin qofa adda baasee gabbare jedhamee hin ilaallamu. Garaagarummaan amantii keessattuu warra aqiidaa ahla sunnaa yookaan aqiidaa qulqulluu qabatee deemuu fi warra aqiidaa qulqulluu irraa jallate jidduutti garaagarummaan guddaan ka uumame sababa tawhiidaa isa sadaffaa kanaanii jechuudha. Akkasii tawhiidni kana fakkaataa bal'inaan inshaallah yeroo biraan ilaalla. وأعظم إرغدان ما نهى عنه وانت رب وانت إرغدان وانت نهى دورجي عنه إسرى وانت ربين إرى دورجي وانت إرغداتي وانت قدان ربي إرى دورجي مالي الشرك شركي والربي دورجي كيسا وانت قدان إنو شركي شركين والربي دورجي كيسا بطامي وان بدا سرت وان فكتاتي وهو إني دعوة غيره معه دعوة وامته يوكان كالتو غيري إسمالي وانجنو كبيرو معه إسوجين ربي وجين وانتبرو مالغوچو كالتشو والدليل قوله تعالى رقان كنايش ربي ولانيتي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الله مالجرا واعبدوا الله قف قبرا نقف قبرا يا ربي ولا تشركوا به شيئا إساتي الله كانتي واتكاليه شركنا jedheetiin dubbata rabbii subhaanahu wa ta'ala. Kanaaf eenyuun gabbaruu qabnaa Allahi qofa gabbaruu qabnaa jechuudha. Eenyuun qofaaf ibaadaa kana dalaguu qabnaa Allahi qofaaf
dalaguu qabna. Yoo ka Allaahii qofaaf dalaguu dhiisnee qaama biraatiif illee kan dalagnu ta'e maal keessa buunaa? Shirkii keessa buunaa jechuudha. Inshallah barnoonni keenya kan har'aa asitti nu haa gahu. Yeroo itti aanu inshallah asirraa kaanaa wanti isin hin galiin wanti ifa isiniif hin ta'in yoo jiraate koomentii irratti gaafatuu dandeettanii yookaan guruppii iddoo barnootaa irratti gaafatuu dandeettanii yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Inshallah kutaa itti aanu itti fufnaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.